mataa qullaa rifeensa qullaa isiidhaa sirbituun arga. Hayyee. Ati alhamdulillahi rabbil aalamiin hin beektasi kunoo ulamaa'ii keessa cuu'amtee keessa jirtu. Barachuu. Ustaaz Raayyaa dubbisee sadaa namni kun ulamaa'ota gurguddaa wajjin hariiroo qaba. Ka jedhu hedduu takkana gadi seentu dhuguma siin jedha. Geemii taphachuu malee achi garagaliif as garagalii malee sadarkaa kana ulamaa'ota kanaa wajji gaseente amantaa keetiifis quuqa gama hagana ga'uu qabdaan an har'a naaf takka dhugaan siin jedha obboleessi. Har'a naaf takka. Eshi. Si galaami. Hayyee obboleessa kiyya. Ajaa'iba rabbii amma dhiyootana gaafa galgala dubbiin tun kaatullee namni dur ol seenee siinaase. Ana yoona keessatti Sheekh Adamillee waa kana keessaa ququnxuuxuu faana oolu jechuudha. Galatooma mataa korra jirtan hin beekanu. Guddadhee darasummaa keessaan achumaan biyyaa bahe waan miidiyaa kana isinii dhiise yoo xiqqoo na eegde immoo ajaa'iba rabbii waan takka waan siin jedhu. Abirri gurruuf malee abdii jedhaa ture tokko sila. Ana sitti ol seenee gargaarsisee usin jedhee bar itti cabsiisin jedhe. Nigaa tanuma rabbiin irraa beeku fayyaalummaa ka jiraadhus kun nolaal biyya Somaaliyaa takkaa taariiba kana ho'i deemte laata. Naa yoona buusuu baatte gaalaala. Yoona buusuu baatte waan takkaan siin jechuu barbaada. Hin buusu dubbadha. Jecha kana wanni jedhee fi warri durii mootota yeroo islaamanii haga galgala kana waraaddee gadhiifte silleen arrabsini. Viidiyoo fi sirra waraabe gaafsan turtu waggaa lama mukas dura. Viidiyoon waraabe suni wanni inni jedhu yaa jiran akka kun sirrii miti. Isin kun ijoollee islaamaati. Shamarran qaqallotan akkanatti gadhiisan jedhee haganuma waraabe. Adaa isin qaata miidiyaa aangoon qabatanii ogguma san viidiyoon gadhiise sagalee irraa cuftanii duwwaa fi viidiyoon maal ta'e viidiyoon yoo adda kaasuuf hin jiru. Haga san malee an takkaa viidiyoo sanarratti waraabne nama sin abaarre nama sin arrabsine sun achitti. Ammoo reefuu tana yeroo ati haasoftu dhugaan sin jedha warra kiyya wajjin deemu jirra. Sada adde mucaan kun yaani nama xiqqoo isaa nama guddaadha hin jedheeni na bira jirti. Haadha manaa wajjin wakki kun irraa jira ammaan tana. Akkami jennaa yeroo ati gaafa wanni kun kaatu saniif akka gootan akkasumallee jechaati yaani ilma muslimaati ilma nama sheekaati amantaa keenya hin jaalladha hedduu takka isin irraa gammanne waan sanii achi immoo nullee anillee akka aadame. Amma iyyuu keessan na barreessanii warra itti biratti amiiraatti galche wallahi amiiratiyyaa markaza keetiin ustaaz nuyi keessan na barreessee galche galatooma yanesu. Galatooma. Yaa Rabbi ala takkana jettu manni kun ajandaa nama godhata asli waan hin qabne tokko narraan kaarraa waan meeqa barsiisee jennaan gaafa isiin juuza takka barattee kaate huruufa fixattee kaate maallaqa isiitiif jecha biyya galtee maatii isiitiif jecha bolook nagootee waan miseenjara kiyya yookiin imoo kiyya bolook nagootee kaate isaan rakkadhee waan meeqa barsiisee jedhe bolook nagootee dhattee biyyatti kafartee kaate gaafa torbee tokko dhuftee miidiyaa irratti isiidhaa keessanii maallaqa keessanii. Dirqama ati namni ati qaraasiftu dhawuma amantii haarawaa amantitti dhufe ta'uu qaba. Kan kanaa kana maan qaraasifteen qajeelfanne obboleessa kee. Okay. Gaaf barbaadde yeroos qabdaa beekaadhas bar beekaa irra ofirra gootanutu hedduu jiran ijoollee islaamummaatti dhuftan isin beeka. Asirra baatanii kan sirritanii jirtan. Dhufteetinii shamarran imoo keessatti markaza keessatti yoo akka carraa diyaaspooraan sun jaartii qabaatuu dhageettee yookiin walolanii inni biloog godhe gara bakka dhufteetti deebitii gara odeeffannoo qabda. Ila yoo sobde ragaasitti fidan as jala jiranii hundi isaanii. Yoo maal ta'anii meemee irra deebi. Shamarran baay'een Ameerikaa deemuuf, Kanaadaa, Awustiraaliyaa deemuuf islaama taate ergasii jaartii qabaachuu diyaaspooraan isiin abdatte sun jaartii qabaachuu ilmaan qabaachuu gaafa dhageette xiqqoo wallolanii gara amantii dhufteetti deebiti. Karaa amantiitti deebiti. Kun dhibbatti jira. Wallaahi kan qaamaan ishee beeku jirti. Kumaatama jirti. Dhuftee kaatee ala islaamummaa qabattee kaatee takka ilaaltee ta'uu fi isiidhaa didu maatiin kiyya maallaqa na dhowwitanii maatiin kiyya ofitti na dhiyeessuu didanii maatiin kiyya akkasuma gaafa islaamummaatti dhuftu maatii siifti jechee miti. Haadha si abbaa si jettee miti. Kan ijoollee islaamummaa irratti dhuftee kaatee hedduutu arguutti jira. Garuu jaarsaaf jette dhuftee kaatee gurbaa takka jaallattee kaatee jaarsi sun irraa jaallatee yookiin irraa dhaabbatee naan jaarsa qabaachuu ilmoo qabaachuu isaa gaafa isiin argitu biraa kutti. Wallaahi mataa qullaa ol baatee asirratti ol baatee kaatee hurgufamti. Arguun jirti jira. Garuu ijeemi maalif nu? Manni mana Oromoo hundatti. Kanaafuu hayyee.
Kanaafuu wanni an siin jechuu barbaade yoo jiraate amaanaa Sumayyaa ijoolleen asirra jirtanu shamarran hundi keessanuu waa'ee shamarran kun awwaalamee maqaa kana dubartiin zayitii dhiirarra natti jettanii nurra kaa'ame kan dirqama nurraa bu'u qaba. Mucaan kun intarbiira nu dhiyaattee kaate maaliif akka itti naxxee yaada kan akka itti naxxee nurra fudhatamuu qaba. Keessattuu immoo quraana atamma jette masna wasulaasa waruba'aa jette sana shamarran yoo dhiiru tokko narratti fuudhee akkanatti naqa jettee quraana rabbii faallessuuf deemaattutu shamarra kumaatamatu jirti. Ganaa dhiisiti ilmaan siichi teessuu fi viidiyoo waraabbee bor ilmoon korree irraa baratti hin jettu. An zayitiin naqa yoon akkana godhe zayitiin itti naqa jettee kaatee miidiyaa kan irratti waraabaattu jirtu. Ati abbaan manaa kee osirratti dubbattu? Eenyu? Ati. Ana Aishaa moo Khadiijaa oli? Jechuun abbaan manaa kee asirratti jaartii lammataa hin eeyyamtaa? Tayyib ana dubartii ergamaa rabbii oli? Isi jaraa gadi. Garuu hin eeyyamtaadha amma. Sii deebi'ee bar an jaraa oli. Eeyyamtaa? Masaanuu? Rakkoo takka hin qabu. Kalaaf natti heerumi gaa. Mi'a tumti fuudha hamma lasaa ammaa ergi. Yoo dhuguma yaa. Allah tana fooloo godhadha. Fooloo godhadha namni jaartii lammataa barbaada. Maasha Allah tabaarakallah muudii qabatte. Asli isa dhiisiti. Galataa Isa dhiisiti adiraa. Nagiyaa. Doktor jirta akkam? Fayyaa fayyaa. Jira baga jiraatanii hundumti keessanuu nama 11,000 jira. Eeganii beellamatu jira. Yaada qabdaa? Ay yaadan qabu already yaada baay'ee qabnu amma skriptiin isaa barraa ture diraamaatikiin isaa hojjetameera. Jeneraali wantan dhaamu barbaadu ani ilma Oromooti parsanaalii dhuunfaa kottee amantaan hordofu qaba. Garuu keessumaan dhimma ijoollee kana obboleewwanii maqaa isaanii wanti kun barbaadneef tarii sababa isaanii amma yoo hin beekta doktarri namni baay'ee wal dhabaa ture baay'ee peejii feesbuukii koo irratti baay'een barreessaa ture duraan gaafa isaanii arrabsoo garaagaraa barreessanii gamanaas gamasiis obboleessa mubbee kana wajji wal qabsiisee illee baay'een barreessaa ture feesbuukiin koo si dhufa fakkaata doktarri fireendiidha nuti. Fireendiidha gaafate. Amma garuu gaafeeti gaafachattoota tokko keessaa namni gaafa shaada qabatu maaliif maallaqaan duuka buutu kan jedhu tokko gaafii koo illee ture anaaf illee gaafii koo ture wanti suni. Ati amma miliyoona tokko qabdaan dhufu birrii sigura. Kanaafuu kanan jechuu barbaade namni fakkeenyaaf gara quraana hordofutti yookaas immoo shaada qabate gaafa dhufu kan inni gochuu qabu akka yaada kootti quraana sana lallabuu qaba. Ortodoksii keessaa waan dhufeef quraana qabate ortodoksii arrabsuun sirrii miti anaaf. Yookaas immoo musliima keessaa protestaantitti dhufee quraana sana arrabsaa wangeela baa ta'u ta'e namichi sun anaaf feekiidha jechuudha namichichi. Maaliif amma ijoolleen kun yoo xiqqaate namni 100 protestaantii musliima keessaa wal dhabeera saba nama tokko isaan garuu bakka sanatti deebi'aa jiru tokkummaan namoota qaleessa wajjin dhuganii ana eessuma musliima qabaan adaadaa musliima qabaan hangaruu kan biraan hordofa so jaalala nama gidduu jiru sana booressanii yookaas immoo wal dhabdee akkasii hundee isaa gaffageessanii ka'anii wanti kun uumamuun sana oolu inni kun amma darbeera waan paasteensiidha. Garuu kan borii irratti nuti kan hubachuu qabnu bolonni koo musliimaas protestaantiis namoonni haaraa ta'anii dhufan protestaantiitti gaafa dhufu musliima irraa gattaa'ee wangeela baratu hin galeefootee wangeela lallabu waa'een quraana san lallatu wangeela dhisee quraana bira dhaqee yoo ta'e quraana haa baratu gaafa galeef immoo quraana haa lallabu sun ammatu ta'eera ta'ee kaleessa qabaatoo shineerra yoo ta'e kun rakkinni kun protestaantii bira jira obboloota keenya musliima biras jira kana gaafan jedhu namni tokko musliima irraa ka'ee gaafa protestaantii dhufu gaafa inni musliima arrabsu laayik goonaa koomenti goonaa hin beektan nuti immoo viidiyoo tokko jennee gaafa vaayiraali bahu waanuma addunyaa irraa qilleensa roorkaanii bararaa tokko nutti fakkaata. Akkasuma musliima keessaa dhufee gaafa protestaantii bira taa'ee musliima waan ta'e tokko inni protestaantii laayik godha. Sun sappoortii gochuun tokkoffaa jaalala namaa balleessaa deema. Dhumarra hanga sadarkaa kun amma waan salphaadha xiqqoo mul'ate. Boru kana caalatti tokkummaa keenya diigaa dhimma amantaa moo hin beektu baay'een keessan jechuudha. Lola lammummaaf lammummaa gidduu jiru, lola paartiif paartii gidduu jiru karaa salphaatiin tasgabbeessuun hin danda'amu. Lola karaa amantaatiin ka'e garuu eenyu tasgabbeessuu hin danda'u. Maaliif namni paartii tokko deeggaraa amantaan isaa gargarii jira. Namni paartii lamas deeggaraa akkasuma amantaan isaa gargarii jira. Namoonni kun gaafa wal dhaban baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf
Ammuma illee dhageessa riikardiin ijoollee kanaa kan jiru baay'een isaanii wantoota